Injifannoon addunyaa guutuu ajaa'ibsiise haala nama gaddisiisuun imimmaaniin bakka bu'e. Dubbiin akkas ture. Guyyoota muraasa dura Antoonii Jooshuwaan dorgommii buunyaa namoonni miliyoona 33 ol addunyaa guutuutti kallattiin ilaalaa turan marsaa jaaffaa irratti yuutuubara beekamaa Jaak Pool injifachuun gammachuu gonfate. Injifannoo kanaan illee Jooshuwaan wal morkii seena qabeessa kanaaf doolaara miliyoona 93 akka argate gabaafameera. Yaa ta'uyyuu malee mucaan lammii Biriitish kun gammachuusaa maatii isaa faana qoodachuuf doktora dhuunfaasaa fi leenjisaa isaa faana gara Naajeeriyaa osoo deemaa jiranii balaa konkolaataan lubbuun hiriyoota isaa lamaan milkaa'ina isaa duuba turan hiriyoonni dhiyoo isaa du'aan jalaa boqotaniiru. Maarii dhaggeeffattoota koo boru lubbuun jiraachuu fi dhiisuun keenya hin beekamu. Kanaaf hundi keenya guyyicha waan hin beekneef Yesuusin amanuun fayyisaa lubbuu keenyaa haa taasifannu jechuun hawwii koodha. Ergaa Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 2 irratti guyyaan fayyinaa amma jedhee dubbata. Akkasumas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa hin dhufu jedhee dubbate. Ani qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffataniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.